cobxoo akka dhala nama dhabsiisuu danda'u beektu. Namoonni hedduun dhiironnis shamarroonis dhangala'aa karaa qaama saalaa bahuu yeroo hundumaa ignore gochuu hin qabdan yookiin immoo mal na dhibe jechuu hin qabdan. Sababiin isaa haga dhala dhabuutti nama geessisuu danda'a jechuudha. Har'a maal waliin ilaallaa waa'ee dhukkuba cobxoo maaltu nutti fidaa, maaltu nu saaxilaa, mallattoon isaa maayinni, inni gara biraan immoo karaa kam ittisuu dandeenya kan jedhu wal duukaa ilaalla. Warri hagarraatti maatii keenyatti hin dabalamne odeeffannoon fayyaa isin darbu kun isinis maatii keessanis fayyaduu waan danda'uu fi subscribe gochuun maatii keenyatti dabalamaa. Viidiyoo kana yoo jaallattan share gochuu hin dagatinaa. Wanta gaaffii isiniif ta'u, wanta immoo fooyyessuu qabnu yoo jiraate immoo koomentii irratti nuuf barreessaa. Inni har'aa waa'ee cobxoo namoota qaban maal gochuu akka qaban wal duukaa ilaalla jechuudha. Cobxooni baakteeriyaatiin kan dhufudha. Walquunnamtii saalaatiin daddarba. Baakteeriyaa Neisseria gonorrhea jedhamuun kan dhufudha. Dhiirarraa durbatti akkasumas immoo durbarraa dhiiratti darbuu danda'a karaa walquunnamtii saalaa. Mallattoon isaa dhangala'aa karaa qaama saalaa dhufudha. Dhangala'aan karaa qaama saalaa dhiiraas qaama saalaa dubartiis kan dhufu dhangala'aa adii ta'e. Dubartoota irratti foolii qabaachuu danda'a. Dhiirota irratti immoo xiqqoo karaa qaama saalaa dhangala'aa bahudha jechuudha. Ispeermii faana waliin qabatu akkasumas immoo fincaan faana kan wal qabatu miti jechuudha. Ufiima isaa kan bahudha. Keessumattuu walquunnamtii saalaa erga qabaatanii kana jechuun guyyaa 3, 5, 7 booda erga walquunnamtii saalaa qabaatanii mul'achuu danda'a jechuudha. Dhiirota haga persentii 90 mallattoo argisiisuu danda'u. Infekshinii kanaan qabamanii jechuudha. Cobxootiin qabamanii haga persentii 90. Shamarroonni garuu baakteeriyaa kana qabaatanii infekshinii kana otoo dabarsanii mallattoo argisiisuu dhiisuu danda'u yeroo baay'ee jechuudha. Haga persentii 50. Kan keererii ta'anii mallattoo argisiisuu dhiisuu danda'u jechuudha. Ofii isaanii mallattoon qabanii garuu dhiirotaaf infekshinii kana kennuu danda'u jechuudha karaa walquunnamtii saalaa. Kanaaf yoo lama ta'anii yookaan abbaa manaa fi haadha manaa ta'anii nam tokko irratti mul'ate nam tokko irratti yoo hin mul'anne ta'e lamaan isaaniitu tiriitimentii fudhachuu qaba jechuudha. Yoo hiriyaas ta'anii ganaa kan wal fuudhan ta'anii walquunnamtii saalaa wal faana yoo qabaataniiru ta'e lamaan isaaniitu yaalamuu qaba jechuudha. Nama tokko qofaa miti kan yaalamuu qabu. Inni mallattoo argisiises inni mallattoo argisiisnes yaalamuu qaba jechuudha. Maaltu nu saaxilaa? Inni tokkoffaanii nama dur hin qabne yookaan walquunnamtii saalaa wajjin goonee hin beekne faana new partner yoo qabaanne jechuudha ni jalqaba. Inni gara biraan immoo namoota yeroo baay'ee walquunnamtii saalaa namoota garaagaraa faana qabaatan akkasumas immoo namoota dhukkuba HIV qaban hubannoo gahaa kan hin qabne akkamittiin akka ittisan warri kuni faakteroota nu saaxiluu danda'anidha jechuudha. Karaa kam ittisuu dandeenya? Of eeggannoo gochuu, hubannoo qabaachuu, walquunnamtii saalaa nama tokko qofa faana raawwachuu, yoo mallattoo kana argisiisne immoo dafnee mana yaalaa deemnee yaalamuu qabna jechuudha. Karaa kana ittisuu dandeenya jechuudha. Inni gara biraanii yoo yaalamuu baanne wanti kun yoo nurra ture maal nutti fiduu danda'a kan jedhus immoo gaaffii namoota hedduuti jechuudha. Yoo yaalamuu baanne dhala nu dhabsiisuu danda'a. Inni gara biraan immoo infekshinii gadameessaa, infekshinii ujumboo gadameessaa nutti fiduu danda'a. Akkasumas immoo chronic pelvic pain karaa handhuuraa gaditti gara hoffaatti dhukkubbii yeroo hedduu nutti dhaga'amu nutti fiduu danda'a jechuudha. Dhiirota irrattis dubartoota irrattis. Inni gara biraan immoo dhiirota irratti urethral stricture yookaan karaa fincaan gadi ba'u dhiphisuu danda'a jechuudha. Gara fuulduraatti madeessuutiin dhiphisuu danda'a jechuudha. Baakteeriyaan kun, infekshiniin kun kan darbu karaa walquunnamtii saalaati. Kanaaf wantoonni kun otoo nutti dhufiinii maal gochuu qabna ree? Infekshinii kanaaf yookaan cobxoo kanaaf baakteeriyaa kanaaf tiriitimentii yookaan yaala gahaa argachuu qabna jechuudha. Yaala kanammoo yoo barbaaddan mallattoo akkasii yoo ofirratti argitan yaala kana barbaaddanii lakkoofsa asirra jiruun bilbiltanii Dambal Clinic Askoo Addis Safar Abbay Baankii fuulduraa kan jiru irratti
dhuftanii yaalamuu dandeessu jechuudha. Yeroo kam immoo argachuu dandeessu yeroo hundumaa wiixataa yookaan dafinoo haga jimaataa sa'aatii 11 irraa kaasee akkasumas immoo sanbata xiqqaaf sanbata guddaa yookaan weekendii lamaan sa'aatii booda sa'aatii 8 irraa kaasee yeroo hundumaa guyyaa torbaniyyuu na argachuu dandeessu sa'aatii jedhametti jechuudha. Silkii asirra jiruun dawwaltanii beellama qabsiifachuu dandeessu. Otoo isinitti nammaatiin dhukkubni kamiyyuu dhuftanii yeroo kamittiyyuu yaalamuu dandeessu siniin jedha. Waan dhaggeeffattaniif galatoomaa. Dr. Yoon Bashaanaati.